qarshiin takka Itoophiyaa hin jirtu nan jaa maal taatee jennaan ni badde maaliif jennaan waa hin bittuu jaan maaltu jira jennaan ta saantimaa dhufe qarshiin takka matumaanuu dhabamsiisanii jiran arraan tana qarshii jijjiiruudhaaf yoo xiqqaatte 2.9 billion print godhan jechuudha. Okay irra deebina jechuudha. Arraan tana qarshii abbaa qarshaniin xuynu abbaan qarshanii yoo rabbi jeesuuta isiisanis maal goona jaan kooyina deebisnaa jaan sibiila deebisnaa jaan jechuudha. Maaliin isin jechuu barbaade dur saantima takka jira saantima shanii jira shilingii jira rubiyaa qarshii takka jira jechuudha. Arraan tana hundi dhabamaati qarshiin shanuu dhabamuuf deemaa jirti jechuudha. Kana maaltu fide yeroo kana maaliif yaadame? Okay waan gaarii sangubbaan wanni haarooni arraan tana dhufe qarshii abbaa qarshii 200 print ta'e jechuudha. Kun ammoo waan gaarii isiniif fakkaachuu danda'a garuu waan gaarii miti. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessa doolaara 100 guddaan isaa 100 ol hin jiru. Biitti economy value bareedaa jabaa qabdu sanii achiin kutu. Fakkeenya biyyoota babbareedaa isinii kannuu danda'a jechuudha. Osoo waa'ee qarshii kana diiteelii keessan deemne lamin taasisabana waa hunna garuu maaliif yaadame? Yeroo tanatti qarshii jijjiiruun yeroo silaa mootummaan Abiyyi dhumachuu deemu mootummaan bilchiginnaa dhumachuu deemu biyyoota addunyaa kanarra deemne biyyoota ollaa gaafanne waggaa lama eegaa nuun jaanii hatatte mandabnee godhannee jaan. Well baga gootan ayyee haa jennu gootan. Qarshii print godhuun infleeshinii dabala. Qaala'insa jireenyaa dabala malee furmaatan fidu. Sababni isaan lafatti nu tarreessan black marketii balleessu, corruption balleessu, jinni janka kijiba. Kun qumaara Mallas Zeenaawiin Isaayyaas irra dalagee itti nyaatee bira kute ka itti milkaawe arraan tana isin haaroo godhuu feetan jechuudha. Way miskiina way fayyaalummaa. Sanuu nama keenyaan na rifachiisa. Ka isaan faarsu, ka isaan akka waan guddaan tokko godhame. Waaw qarshiin jijjiiramte. Bakka ammaan booda wayyaaneen qarshiin isii ani wayyaaneef dubbachuu yaadu beekadha. I don't care ani wayyaaneen hin morma. Garuu jarri kuni qubii tana itti nyaatee jira already. Akkuma maqalee seenaniin akkuma Abiyyi dhufeen ogguma laalan jarri kun namichi kun nun baasu. Akkasii maal gochuu qabna? Waggaa lama guutuu you think they are sleeping? Waan rafu jiran isin fakkaata? Hay bar baankii Itoophiyaatiin namni maallaqa addunyaa tanarra ujjechaan turre Abiyyi. Ramitii dhabnee jirra eessa kute maallaqni kun? Qarshii biliyoona 3-4 gaafa jarri sun jiru karaa baankiitiin ergamaa ture. Black marketii fi qarshiin Itoophiyaa baankiin garaagarummaa dila san hin qabdu. Gaafa qarshiin 23 black marketiin qarshii 3 qofa dabalatti. Waggaa lamaan kana qarshiin 40 erga seene way arraa maallaqni black marketiin. Arraan tana qarshiin doolaarri tokko qarshii 45-47 sharafamaa jira. Deengadda maal isin jechaa turre nuti waan raagnu jechaan turre aboo dafaa qarshii teessan kaafadha. Jinniitu noo jihaasa wagisee gari. Qarshii teessan dafaa baafadha. Qarshii teessan akka tokko godha. Doolaara jijjiirradha. Qarshiin Itoophiyaa warqaa isin harkatti jenne torbaan wada bira isinitti iyyaa ture jechuudha torbaan tokko dura. Aboo dafaa qarshii teessan yoo miliyoona hagana live video dalageen jira guyyaa isaa yaadadhu. Yoo miliyoona hagan tokko qabaatan dafaati miliyoona san doolaara jijjiiraa isin hin jenne. Doolaaratti wanni jijjiirachuun isin barbaachisuuf qarshiin Itoophiyaa waraqaa ta'uu deemti isin hin jenne. Haa ta'u ayyee. Amma gaa erga Mallas Zeenaawiin Isaayyaas osoo inni waan takka hin qophaa'in osoo inni wama takka ittiin qophaa'in siyaa'ee maal jetteen dafii qarshii jalaa jijjiirte. Isaayyaas kiyya akkasi qullaa hambisan. Ummata kana immoo ni beeyna eenyu bira qarshiin akka jirtu hundi keenya ni beeyna kana. Eenyu bira qarshiin akka jirtu warra dachii hataa ture, warra korraapshina godhaa ture, warra wanni godhaa ture, warra isaaniif ergamaa ture santuutu warra isaan ergataa ture san bira qarshiin akka jirtu ni beeyna. Isaan kun immoo ganamaan qaata doolaara jijjiiratanii kaan Dubaay geessanii kaan Ameerikatti kuusatan kaan Taayilaandii kuusatan kaan dachii itti bitatan kaan maal godhan qarshiin gurguddaan kutee jira abbaate. Jib kooda wushaa cofamoo maal jaansan taatee jirti. Amma asirratti eenyutu milkaawaadha amma. We don't care. Sa'a tana qarshii jijjiiruun abbaan itti milkaa'u eenyu? Abbicha qarshii tana tolchisiiseetu kasaara akkamittiin anjaa. Qarshii tana tolchisiisuuf Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa qarshii jijjiiru je Abiyoota arraan tana. Qarshii miliyoona 18 qofa baasee je. Laal akka waan gaariitti himaa akka nama waan gaarii godhetti himaa harsanu.
nuti immoo qarshii biliyoona 3 tuqaa wayii itti baafnee nunje million dollar jechuudha. Yeroo doolaara deebisnu yoo xiqqaatte qarshii miliyoona tokkoo fi miliyoon 100 wayii dhufaa jechuudha. Just qarshuma print gochuuf. Ganda printingii san bira geessanii aboo qarshii Itoophiyaa feenaati. Qarshii hagatti akka nuu maxxansaa jechuudhaaf yoo xiqqaatte doolaara Ameerikaa miliyoona 100 olitti baasan jechuudha. Okay. Ammaan tanagaa jarri kun namni miliyoonerri nuuf caala smartidha ni beeynatan. They know better than anybody. They are very smart. Yeroo ammaan tana namni khintaalaan mana jala dhoofatu hin jiru kun soba. Yoo gawwaa ta'e malee namni khintaalaan dhoofatu hin jiru. Yoo ta'ellee khintaalli qarshii miliyoona 2-3 hin caalu. Garuu warri miliyoona 100 fi 200 qabu hanga ammaa gawwaadha seetanii achi keessa ta'a hin jiru. Kaan Dubaayitti mana bitate, kaan Ameerika bitata, kaan business achi geeffata, kaan achi geeffata. Wanni godhaa jira jechuudha. Maaliif they know passwordin harka isaanii jira. Qubiitan itti nyaatanii waan beekaniif, waan itti as deemaa jiru waan beekaniif itti yaadanii abbaa kiyya ganama mala dhaatan jechuudha. Taafteellee dheengadda dhadhaawatan. Qarshii 47 osoo isaan 27 sharafanii 29 sharafanii isaan 47 waay maaliif 50% difference qabaachuu danda'e? Qarshii 29 fi 47 garaagarummaa maaliif qabaatee jaa'if gaafadha. Magaalaan gurraachi maaliif kana qabaate? Because qarshii san dafanii jijjiiruu fedhan. Tak lammaffaa gawwichi kiyya oggaa inni shaappii godhu olii gad deemee nama achi keessaa lii godhuuf hin qabani. Hell no. Don't fool yourself. Jarri sirra smartiidha. Makkalaakaa keessaa nama qaban, baankii keessaa nama qaban, they still are everywhere bakka hunda jiran. Nama iccitii lii godhuuf qaban. Kanaaf qarshii 40 wahiin qarshii Itoophiyaa tan ta qaban hunda fuudhanii doolaara jijjiirate jarri ganaman. Kanaaf erga waraabessi deeme sareen duttee ka jedhu kanaaf jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Ati amma isaanii miidhaa takka ajandaan jijjiiradhaa takka warra waa hateen jijjiiraa qarshii jetteeti maallaqa kana jijjiirte. Maallaqa miti namni ka jijjiiramu fedha. Nuti kafeenu dimokiraasii feena. Nuti akka siistemni jijjiiramu yookaan akka abiyyi jijjiiramu fedha ummanni. Yookaan biltsiginnaan akka jijjiiramtu fedha malee ummanni qarshii jijjiirraa yoom gaafate foormiin isinatti hin bareenne soofu marachira taa'u qaba gimbiin hararas taa'u no it's not that the problem. No qarshii miti rakkoon. Inumaa corruption balleessee corruption banee jira amma akkami bane corruption. Wataaddaraan qarshii 1.5 million ala yoo argatan saammadhaa keessaniiti akka feetan guradhaa jeen. Kun immoo tilliq adagaallo. Kun balaa guddaa fida. Saamiinsi hunu ammallee waraanni saamiinsa irra taa'uuf deemaa jira jechuudha uummata. Waan argatan saammadhaa 1.5 million ol yoo argatan saammadhaa jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa baasii inni qarshii tana itti print godhe khasaaree jira. Lammaffaa maallaqni inni niin argadha je'ee tilmaame san jarri qubii tana waan amma dura itti nyaatee beekuuf waan paaswordii tana harkaa qabaniif waan namoota achi keessaa lii godhuuf qabaniif qaata ganamaan abbaa kiyya qarshii Itoophiyaa keessaa qaban hunda muxut godhanii kaan faabrikaa kiniinaa, faabrikaa qawwee, faabrikaa jinni janka Tigiraa keessatti ijaarratan taafte biyya ala waa hundatti godhatan xixiqqoo biyya kee jirtu furadhaa dhiisaa koondamineemuu isinii dhiisee kute jarri. Don't fool yourself. Kana yeroon jiru maal jechuu barbaadeeti? Bilaashuma ammallee khasaaraa naggada abiyyi taraa tanallee hin milkaa'u akka waan gaarii see godheeti. Bar footoo itti qabuuf banni kijiba bar kaameeraa numa jaallata namichi. Ichi baala 10 birraa ja'a bar sanuu bar baala 10 birraa ja'a bar akkana godhe. Tun akkana taatee mitirqishoo taatee jaa maaf gawwoomsa. Why he waste money? Takka san lammaffaa maallaqa ka jijjiirtu waa lamaaf jijjiirta. Warri baankiin akka investeroonni biyya kee dhufanii gatii humna rakishaatiin biyya kee keessa dalagatan dhiibbaa sirra godhuuf maallaqa si jijjiirsa yeroo garii. Takka akka maallaqni kee qufu fedhan doolaara gati. Akka namni akka gaariitti gatii rakishaa humna rakishaa itti fayyadamuuf. Carraa sun ni jira hin jiru. Gaafa ati diktaatara ta'uu deemtu maaltu dhufa beeytani? Maallaqa print gochuu dhufa. Zimbabwe waan taateen isinii maa dhaggeeffadha.
Zimbabween taajira rabbiin qabeenya uumaa kanneen fi jira. Namtichi immoo diktaatara ta'e maqaa kana Robert Mugabe digrii 7 qaba. Digrii 7 qaba. Akka qabateen biyya gara dimokiraasii ceesisuu dhiisetti diktaatara ta'e qujjee jechuudha. Akka Abiy amma diktaatara ta'uuf galgala ganama wixxifataa jiru kana namichinis dhufee diktaatara ta'e jechuudha. Faranjii waan itti jirtu kun waan adii buqaastu kun sirrii miti dhaabbadhate ni dide. Aboo kun sirrii miti dhaabbadhu ni dide jechuudha. Arraan tana faranjiin Abiy akkam bultee akkam oolte osoo hin jenne Finfinnee boolee buuteeti kaatee Tigraay dheette jira keenya. Akkami bultee Abiy osoo hin jenne CNN fi miidiyaan addunyaa gurguddaan indeet addar good morning osoo hin jenne kaanii achi dhaqanii as deebi'an. Arraan tana IMF'n maallaqa liqii qabuuf san irraa dhaabe. World Bankiin irraa dhaabe. Hundi irraa dhaaban. Maal ta'e print godhataa jechuudha. Gaafa maallaqa print godhachuu eegalte inflationii waan jaanii dhufu. Arra kanaafi taqarshiishanii maallaqa wanni dhaabbatteef ta'ammaaf tanummaan jirtu haa fayyadamtu wanni jaaniif kun qaala'insa jireenyaatu dabalaa jira jira keenya. Qarshiitu waraqaa tahaa jira. Killeen arra qarshanii boru qarshii 10 qarshii 20 daabboon qarshii 30 seenuu deemti. Kanatti Zimbabwe waan taate boo waan feetan fidaa jeeti ummata harka darbee qarshii print godhu seene Robert Mugabe. Numo godha boo print mo godha. Oomishi yeta abbaatu. Qarshii maal taati waraqaan biyya keessa guuttee jechuudha. Gaafa kan fuudheeti ta qarshii 500 godhe ta qarshii 1000 godhe still jireenyi jijjiiramu diti. Hayya ta qarshii 500 haa goonu ni godhe hin jijjiiramu. Hayya 100 haa goonu nootii takka isinii ma beekadha nootii takka 100 ni godhe hin jijjiiramu. Miliyoona hin jijjiiramu osoo ja'anii tiriliyoona. Shaahii dheetee gaariitu qarshii 500 qarshii miliyoona bakka warri Zimbabwe guutuu miliyoonara ta'e jechuudha halkan tokkotti. Millionaire, everybody is a millionaire. Maal jechuu barbaada waraqaa is a trash paper. Waraqaa taati. Qarshiin vaaliyuun ka eeggamu oggaa waa export gootu dahaba qabaadhu gaaza qabaadhu waan adda addaa hardi currency alarraa sharafa waan itti ergite as qabaattu oggaa qabatte maallaqa kee printing gootu warri lola lammaffaa addunyaaf amma warri akka Jarman warri maallaqa print godhan dafanii tooftaa isaanii jijjiiran jechuudha. So kanaafuu maaliin isin jechuu barbaade maallaqa print godhuun furmaatan fidu inumaa inflation fida. Inflation hamaa fida. Qaala'insa jireenya hamaa fida. Kanaaf Zimbabween tiriliyoona takka oomishte nootiin takka tiriliyoona never do anything. Maaliin isin jechuu barbaade furmaata siyaasaa political change dha malee ka barbaachisu qarshii jijjiiruu miti. Qarshiin footoon isii jijjiiramte security jinni jaan kan seente it doesn't make no difference. Garaagarummaan fiddu. Kanaaf arraan tana amma gawwaan tokko tokko miskiinni tokko tokko ka siyaasaan beeyne ka waa'ee ikoonomiin beeyne waa'ee qarshii kan beeyne pa ay abbichu waaw way qarshiin sun numa bareed way abbichu dabar khayroo duraatiif qarshii 200 ka tolchisin jan ka 500 boru ganama sii print godhu deem hin beeytaati gawwaadha qarshii 500 ka kumaa sii godha qarshiin heddummachuun xixiqqoon tun laal amma warri Ameerikaa jirtan nan taajjabina ni tana fayyadamaa jirtan moon jirtan nakki jibsiisa mee deemaati 107 oggaa taate Walmartii seenaati kaasharitti tana irrisaa kana isinirraa fuudhan hin fuudhan why because value qabdi saantima takka value qabdi tana yoo irratti harkaan fuudhan why value qabdi arrammoo ati qarshii shayyoo namaa kan itti Itoophiyaa keessa ijoolleen taankii isin jechuu dhiiste qarshii shayyoo kan ta'eef fudhateetuma deema jechuudha warri sadaqaa kadhatu yoo ati qarshii shan kan ta'eef boodeem qorqodaa siin jan hin fudhatan sirra arra warri sadaqaa kadhatu qarshii takkoo kan ta'eef du'aayii si godhuu dhiisan du'aayii namni si godhu hin jiru qarshii shan yoo ta'an du'aayii siin godhan probably kudhan yoo kan ta'eef 20 kan ta'eef arra warri sadaqaa kadhatu yoo kudhan kan ta'eef si eebbisan 20 kan ta'eef du'aayiin qarxam si godhan jechuudha. Qarshii shanii fi saantiima qarshii takka kannina si kannuu siin jechuudha. Qubii hunda qaban amma warri sadaqaa kadhatu qubii hunda qaban jechuudha. So maaliin siin jechuu barbaade Abiyyiin ajandaan jijjiira jee nu shawwaddu adeero nu shawwaddu nuti. Ajandaan ati jirtu hin jiru. Feetu qarshii jijjiiri feetu footoo ta'e gubba kaayi feetu abbaa feete gubba kaayi nuti nun galchu nuti qarshii jijjiiramuu miti. Biyya sanirra jijjiiramni barbaachisu jijjiirama politikaati. Jijjiirama siyaasaatu biyyittiin barbaaddi malee qarshii jijjiiruu miti. Qarshii print godhuun inumaa infleeshinii qaala'insa jireenyaa dabalaa deema malee waa takka jijjiiramuun fidu. Hayya erga san taate maaliif qarshii shan keessaa hambiftan? Qarshii shan wanni hambisaniif akka waraqaan dachiin balleessineef saantima jijjiiruu deeman because vaaliuun kutte haa. Saantimni takka biyya nama vaaliuu qabdi biyya teenyatti qarshiin shan vaaliuun qabdu jechuudha.
خنافو أكنا ما وان قد قولي أك فكينيا في قوبي ملز زيناين اتمل كايسن تإسايا سافور كي جيجيري كارشي ور إرترا قوتو ورق أجلا جيجيري إننيس ميبي ورد يوتنا ديمقراسي فيلا تمسن أما إنجي فد بر واو بر قمديغا تواتشور نزي أمغا أني سعرف تبجي فديت I don't care قالوا أكا لالو تيجو أكا تنتلا خيني توخان أكا تلانتلا أكا سياسا لالوت أما أكا يستي واو أما هاتوتا خنون دو بقى مهلق أجلا جيجيري منامن